waan bal'inaan arrasinitti haasa'u And today- mul'ata qabaachuu jechuun maal jechuudha? I'm going to discuss from the subject what is the meaning of having vision. Mul'ata qabaachuu jechuun ija borii qabaachuu jechuudha. Having vision is having eyes for tomorrow, Ija borii yenagee haayin. eyes of tomorrow. Namoonni mul'ata qaban yeroo jedhu namoota fageessanii ilaaluu danda'an jechuudha. To mean men of vision is to mean men who can see for tomorrow. Dhaloonni fageessee ilaaluu danda'u dhaloota mul'ata qabudha. A generation that can see far away is a generation with vision. Nama simbira jiru Tell to your neighbor, dhaloonni fageessee ilaaluu danda'u dhaloota mul'ata qabudha jedhaani. a generation that can see far away is Fageessanii ilaaluu danda'u. a generation of vision. Mee macaafa keessaa iddoo tokko isinii dubbisa. Let me give you a Bible verse Ibroota 11:24-25. from Hebrew chapter number 11 from 24-26 qabadhaa. 24 down 26. Musee yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamee waamamuu didee yeroo gabaabaadhaaf cubbuu keessa jiraate gammaduu irra saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Lakkoofsa 26 inni jasaa gatii isa booddee irra waan kaateef. Ishee kana jedhame na duuka. Inni jasaa gatii isaa isa booddee irra waan kaateef. Sooroma biyya Gibxi irra sababa Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa caalaatti lakkaa'ate. Waan sinitti madhagaa. Let me tell you something here. Museen ilma intala Fara'oon jedhamee jiraachuu mannaa. Moses chose not to be called the son of the daughter of Pharaoh. Manni Fara'oon isaaf ulfina guddaadha akka foonitti. For the house of Pharaoh was a palace. Akka aadaa saba keenyaatti guddifachuu isa jedhanidha. Guddifataa yookaan guddifachuu jedhan bakkee laga Abbayyaa bukkeedha dhalladduu keessaa fuutee guddifatte intalli Fara'oon. The daughter of Pharaoh adopted Moses at her house. Ilma intala Fara'oon jedhamee jiraachuun yeroo sanaaf jireenya biyya lafaaf mijataadha. And it was very comfortable life at that time to be in the palace. Yeroo sanyiin isaa garba ta'ee jiraatu inni garuu ilma intala Fara'oon jedhamee jiraataa ture mana Fara'oonitti. At that time, Israelites were called slavery. He used to be called the son of Pharaoh. Akka foonitti mijataadha wantichi bareedaadha. Museen garuu nama garaan turre nama mul'ataa ture. But Moses was not a man of belly, but he was a man of vision. Kanaaf har'a ilma intala Fara'oon jedhamee jiraachuu mannaa sababa Kiristoosiif arrabsamuun ulfina caalutti waan lakkaateef kabaja irraa salphinatti lakkaa'e salphina irraa immoo ulfinatti lakkaa'e ija isaa gatii isaa isa boriirra waan kaateef. Because he have seen the coming glory, he chose the reproach with the children of God than the glory at the house of the king. Ulfina caala salphina fo'ate. He chose the embarrassment. Badhaadhummaa caalaa rakkina filate. He chose the poverty, richness. Maaliif mul'ata qaba? Because of his vision. Nama mul'ataati. Because he was a man of vision. Gatii isaa borii fageessee ilaale. The Bible says he estimated his reward. Kosii keessaa naannoo keessaa magaalarra darbame naannoorra darbame ija borii qabaachuu. Having the eyes for tomorrow, despite Fageessanii ilaaluu danda'u. the ability to see things. Maqaa gooftaa Yesuusiin irraan booda fageessii ilaali. May you see far away. Nama mul'ataa maaliin beektu? How do you identify man of vision? Isarraa duwwaan jedhu. He will never talk from today Isarraa only. argatu ulfina nyaata uffata waan irra mijatu irraa hin ilaalu. He is beyond temporary circumstance. Gatii borii ulfina borii yookaan wanta ganama yaade sana ilaala fageesse. For he will consider the coming glory and the reward. Dhaloonni fageesse ilaalu karaa dheeraa qaba. And a generation that can see far away has a long journey. Dhiiga walichaan siifan karadharraa kaasee fageessitee ilaaluu danda'i. Fageessitee ilaaluu danda'i. May you receive the ability to see far away, to think far away. Akka dhaloonni fageesseen ilaalle maaltu godha yoo jettanii? What is the hindrance against looking too far away? Waan har'aati. Only temporal things. Waan har'aa argamu ulfinarraa gammachuu yeroo muraasaa mijachuu jireenyaa yeroo muraasaa waan hammaa
inni kun akka namni fageessee hin ilaalle nama godha. The temporary comfortability, the temporary joy are an obstacles to see from far away. Museen garuu gatii isaa isa boriirra ija waan kaateef fageessee ilaaleedha. But Moses looked far away because he considered the reward ahead of him. Filiphisius 3:19 In Philippians 3:19, dhumni isaanii badiisa, garaan isaanii waaqayyo isaaniiti, salphinni isaanii ulfinatti lakkaatu. Yaada Bachu ko tambona tinka pendar mem lafona wanto tala faramiti namasinka butu sabona walun datti lenji sako aftatim barsisa tola engidir famtu lubunko wa ikofis darbe lola Edike nerja tau akenike Edike nerja tau akenike Utuzintane torarranjiru turen makanko situ dapanan mullachu dideman iddon mudako jalalake lanjallata memani fula namati situ jirafani lubun jirateka amarati nagako unde jirenya amananako Jesus naf kabenya nagako unde jirenya amananako Jesus naf kabenya gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waameedha jedha. Filiphisiyoos 3:14 akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf maalan godhaa nan kadhaadha. Kutaa kanaaf isin beektan ergamaa Phaawulostu barreesse. Kan inni barreesse immoo amantoota Filiphisiyoosiif. Ergamichi Phaawulos bara tajaajila isaa keessatti eessaa akka ga'e, amma maal gochaa akka jiru, eessa akka ga'e, maal ta'uufis akka jiruu fi of duratti ilaalaa nama fiiguudha. Kanaaf yeroo hundumaa ka'umsa isaa kaleessa lafa ga'etti maal hojjechaa akka ture, har'a lafa ga'etti maal hojjechaa akka jiruu fi borummoo eessa dhaquudhaaf nama deemu yoo ga'e immoo maal ta'uuf akka jiru, maaltu akka isa eeggatu nama ilaalaa fiiguudha. Nam fiigaa'edha. Sagalee akkana jedhu irratti isinii qooda daqiiqaa muraasa. Fiigicha kaayyoon utubame. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee fiigichaa baay'een keenya beekna jedhee yaada ispeeshaalii uummata Oromoo biratti Itoophiyaan guutuu biratti waa'ee fiigichaa iddoo guddaa qaba. Sababiin isaa akkuma addunyaatti karaan nuti ittiin addunyaa keessatti beekamne yoo jiraate atileetotaan warra fiiganiin waan ta'eef. Macaafni qulqulluunis kutaa hedduutti waa'ee fiigichaa kaasa. Ispeeshaalii Phaawulos ergaa isaa keessatti waa'ee fiigichaa jireenya kiristaanummaa atileetii yookaan ogeessa fiiguudhaaf dirree fiigichaa seene tokko wajjin wal bukkee qabeetu waa'ee fiigichaa barsiisa. Sana diiteelii yoo guyyaa biraa ilaale natti tola.
Amma garuu waan gabaabaa dubbachuu barbaadu tokkoon isinii qooda. Fiigicha jechuun adeemsa ariitiidhaan of fuulduratti godhamudha. Maaliin jedhee adeemsa ariitiidhaan of fuulduratti godhamudha. Fakkeenya hedduu kaasuu dandeenya jechuudha. Waa'ee tajaajilaa, waa'ee hojii, waa'ee dubbii, waa'ee yaadaa, waa'ee mul'ataa yoo kaasne kun hundumtinuu hiika fiigichaa qabaatu. Fiigicha jennee inni nuti ilaallu dhamaatii nuti waan eebonnu tokko bira ga'uudhaaf goonudha. Ishii kana sirriitti akka sinnaa hubattaniin barbaada. Fiigicha kan nuti jennuuni dhamaatii nuti waan eebonnu tokko bira ga'uudhaaf gara fuula duraatti goonudha. Waan barbaannu, waan hawwinu, waan kan keenya godhachuu feenu, waan dhuunfachuu barbaannu tokko bira ga'uudhaafi wanti nuti goonu maal jedhama? Fiigicha jedhama. Gara fuula duraatti kan nuti goonu jechuudha. Phaawulosis isa kana kan inni fiigicha jedhee waamu. Inni kun jireenya kiristaanummaa keessatti namni tokko biyya lafaa keessaa, Si'ool keessaa, du'a bara baraa keessaa karaa Iyesuus Kiristoosiin gara jireenya bara baraatti erga dhufee biyya lafaa kanarra gaafa jiraatu maaliif jiraata, maaliif deema, maaliif socho'a, maaliif tarkaanfataa kan jedhu diiteelii gadi fageenyaan baruu, beekuu, hubachuu fi tilmaamuu danda'utu bira jiraata jechuudha. Maqaan Waaqayyo Gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf wanna eebonnu tokko fudhachuudhaaf wanta nuti gara fuula duraatti goonuudha fiigichi. Maal fudhachuu barbaanna? Fiigicha gaafa jennu lukaan fiiguu duwwaa miti. Fakkeenya macaafni qulqulluun kan fudhate namni tokko meedaala fudhachuudhaaf, warqii fudhachuudhaaf, badhaasa fudhachuudhaaf dirree galee fiiga. Dirree galee kan fiigu sa'aatii muraasa, daqiiqaatti lakkaa'ama. Shaakalli isaa garuu waggootaaf. Akkaataan inni itti of shaakalsiise waggootaaf. Akkaataan inni itti of shaakalsiise guyyoota dheeraa. Jireenya keenya keessatti akkuma kanaa jechuudha. Fiigicha jechuun wanta dheebonnu tokko fudhachuudhaaf adeemsa nuti gara fuula duraatti goonu gaafa ta'u, saffisti fiigicha keenyaa immoo yeroo baay'ee dheebuu nuti waa tokko bira waan barbaannu bira ga'uuf goonu yookaan immoo wanta jibbinu yookaan waan sodaannu tokko jalaa ba'uudhaaf nuti goonu irratti hundaa'a. Kan sirriitti akkasitti hubattaniin barbaada. Waan tokko fudhachuudhaaf dheebuu nuti qabnu irratti hundaa'a saffisti keenya. Yookaan immoo waan jibbinu, waan jalaa dheessinu tokko jalaa ba'uudhaaf dheebuu nuti qabnu irrattidha kan inni hundaa'u. Waan tokko baay'ee hin hawwina, baay'ee hin dheebonna yoo ta'e saffisti nuti sanaaf goonu baay'ee ol ka'aadha. Humna keenya guutuu kenninee, dandeettii keenya kenninee, cimina keenya kenninee, yeroo keenya kenninee sana hundumaa investi gooneetu fiigna gara fuula duraatti waa fudhachuuf, waa jalaa ba'uufis yoo ta'e lubbuu keenya baafachuuf waan ta'uuf hamma humna keenyaa utuu hin qusatiin, sababoota utuu hin guuriin, dadhabinni maaltutu nutti dhaga'amini of baasuudhaaf kan nuti fiignu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namni yeroo waa jalaa baqatu humnaaf dandeettii qabu maratti fayyadamee fiiga. Akkasumas namni yeroo dheebuu keessa isaa jiru guuttachuudhaaf barbaadu akkuma kana humna qabu hundumaa hin qusatu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa Phaawulos iddoo kanatti maal jedhaa? Akeeka sana bira ga'e. Kana jechuun maanni yeroo na taargeetaalleech maalatu no? Wanna sana nan fudhadha, wanna sana kan koon godhadha, wanna sana ittan milkaa'a jedhee waan irreege, waan safarate, waan karoorse tokko qabaa jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Isa bira ga'ee argachuudhaaf jedha nan kaadhaa jedha. Innis maa inni gonfoo warra mo'anii. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedhaa? Gonfoo warra mo'anii. Kanan ani ilaalee fiigu, kanan ani ilaalee darbu, kanan ani ilaalee tarkaanfadhu, kanan ani ilaalee fuulduratti humna koo baasu gonfoo warra mo'aniiti. Gonfoo warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos ol ittiin waameedha. Waamicha sana bira ga'uudhaaf maalan godhaa? Nan fiigaadha. Inni of duratti ilaalaa deemu kun
wantoota baay'ee akka inni tuffatu, akka inni bira darbu, akka inni dhiisu, akka inni irraanfatu, akka inni gatii dhoowwatu isa godha. Wanti inni ilaalu xiyyeeffannoonsaa, fedhiinsaa, dheebuunsaa, barbaachisaa wantoota karaatti isa mudatan utuu hin ta'in wantoota fuula duratti inni ilaalaa deemu waan ta'eef. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenya kana yeroo tokko dubbadheera na fakkaate sitti akkan dubbadhe hin beeku, ammas laphee koo irra waan dhufuuf irraa barattu jedhee waan ani yaadu dubbachuun barbaada. Yeroo tokko mucayyoo dubaraa baay'ee Gooftaa jaallattu, baay'ee jireenya qulqullummaa, jireenya qajeelummaatiif dhamaatu, namoota hundumaa immoo qulqulluudha jettee yaaddu tokkotu jira. Baay'ee Gooftaa jaallatti, baay'ee Gooftaa sodaatti, baay'ee Gooftaadhaaf of eeggatti, jireenya ishii baay'ee Waaqayyoof kenniti. Jasti waldaa gaafa seentu hundumaa Yesuusumaan qofa waanuma gaarii duwwaa argitee ba'uu barbaaddi. Akka carraa ta'ee miseensonni waldaa ishii keessa jiran kaan sobuu, kaan hinatuu, kaan nama amatuu, kaan waan na biraa godhuu sababa garaa garaatiin yeroo isaan yakkan, yeroo isaan dogoggoran, yeroo isaan balleessan argiti. Sana booddee hin ilaalte ebelu wayyoo qaba jettee gaafatti siqtuunis hin dogoggora, ebelu wayyoo qaba jettee gaafatti siqtuunis hin dogoggora. Hundumtuu dogoggora mataa isaanii, rakkinoota mataa isaanii qabu. Rakkinoonni kun guddatee ulfateetti mul'annaani gaafa tokko waan tokko murteessiti. Iddee kiristaanummaan akkana edda ta'e ebelu inata, ebelu faarfata inata, ebelu irraaja inata, ebelu gaggeessaa waldaati kana godha, ebelu paastarii waldaati kana godha, ebelu wangeelaawii waldaati kana godha jettee sababoota hundumaa qindeessitee kiristaanummaan kana erga ta'ee dhufu maal la barbaachise nan dhiisaa waldaa jettee murteeffatte. Murtoo ishii kana garuu paastarii ishiitti himuu barbaadde gara paastarii ishiitti dhaqxe. Paastar bakka an yeroo baay'ee eegee ilaalee waldaa kana keessatti namoota qajeeltoodhaan Waaqayyo duukaa bu'an waanan dhabeef, namoonni hundumtuu cubbamoota rakkisoo waan ta'aniif ani sababii isaaniitiif jedhee waldaa kana dhiisuu nan filadhaa, kana booda waldaa nan dhiisaa jetteen. Sana booda paastariin kun baay'ee rakkate. Akkaataa itti ishii amansiisu dhabe. Hin deemin yoo jedhe wantoonni namoonni hojjetan, dogoggoroonni namoonni hojjetan hundumtuu sammuu ishii irratti dhiibbaa uumaniiru. Sirrii miti jarri situ sirrii miti yoo jedhe dhugaadha. Sirriidha yoo jedhe immoo ragaa qabatamaadha waldaa cubbamootaa godhe. Sana booda paastariin kun taa'ee yaadee waan tokko murteeffate. Ishii akkumatti jette haa ta'u sin gaggeessa hin deemta. Deemuu kee garuu guyyaa biraatti naa beellamii amma hojii manaa tokkon sii kennaa, assaayimentii tokkon sii kennaa, assaayimentii kana naaf hojjedhuutii sana booda deemtaa ittiin jedhe. Sana booda maalinni assaayimentiin kee ishii iddan deemaa ajajamee waan ansi jaalladhuuf nan hojjedhaa jettee ni jedhama. Sana booda paastarichi akkana jedhe gaafa dilbataa yeroo miseensonni waldaa keenyaa hundumtuu dhufanii waldaa guutan ati karaa balbalaatiin bishaan qaruuraatti guuttadhuutii utuu irraa hin hir'isin, utuu irraa lafatti hin cobsin, balbalarraa kaasee isteejii iddoon tajaajilaa jiru na bira fidiittiin jedhe. Sana booda mucayyoon kun balbalarraa kaastee amma iddoo isteejii paastariin ishii jiruutti suuta jettee of eeggannaa guddaadhaan ija ishii utuu irraan buqqifatiin, vaalaansii ishii utuu hin dogoggoriin, saffisa ishii utuu hin dabaliin, of eeggannaa guddaadhaan bishaanichi akka lafatti hin cobneef paastarii ishii bira geessite. Yeroo isa bira geessitu namoonni kaan hin faarfatu, namoonni kaan hin mugu, namoonni kaan hin taa'u, namoonni kaan hin ba'u, namoonni kaan hin dhaabbatu ture. Kanaaf yeroo balbalarraa kaastee amma na bira geessutti maal argite jedhee gaafate. Homaan argine ittiin jette. Bishaan kee wayi gannam'ee hin nam'ine hin hir'ifne eeyyee, guutuu fiddee eeyyee, homaa gadi naqnee eeyyee. Ishii balbala duraa kaaftee amma na bira geessutti maal argite innaan homaan argine. Akkamittiin argine saba keessa darbitee dhufte, hawaasa keessa darbitee dhufte, kaan hin faarfataa, kaan hin taa'a. Namoota amma kanaa gidduu darbitee akkamitti utuu hin argin dhufte ittiin jedhe. Waan tokko ittiin jette. Paastarii an xiyyeeffannoon koo bishaan kooti. Bishaan koo akka gadi hin nam'ine waan an barbaaduuf gadi hin naqin waan naan jetteef anis bishaanichi akka gadi hin nam'ine qaruuraa koo keessaa waan an barbaaduuf xiyyeeffannoon ilaalcha koo guutuu bishaan koo irra ture. Kanaaf wanta namoonni godhan hin argine jetteenii jedhama. Argitee ittiin jedhe paastarichi. Obboleettii koo ati kana amantee dhuunfaa keetti Iyesuus Kiristoosiin
Macaafni qulqulluun ergaa warra Ibrootaa boqonnaa 12:2 isa amantii keessan jalqabee fiixaan baasu Iyyesuus irraa ija keessan hin buqqifatina isiniin nuun jedha. Kanaaf ati ebeluun ilaalin Iyyesuusin ilaali. Iyyesuusin qofa yoo ilaalte rakkinoonni kun hundumtuu hin jiranii situ rakkina hin argu ittiin jedhee jedhama. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa asirraa waan guddaa tokko waan jireenya ergamaa Phaawulosii wajjin wal fakkeessu barannaa jechuudha. Ija keenya gonfoo keenyarra yoo goone, ija keenya gatii boru nu eeggaturra yoo goone, ija keenya mindaa boru Waaqayyo harkaa fudhannu, mindaa boru Waaqayyo nu kanfalurra yoo goone, ilaalchi keenya iddoo garaagaraa hin ta'u jechuudha. Yoo bitaa ilaalle waan biraa argina, yoo mirga ilaalle waan biraa argina, tola isaa yoo ilaalle tola ishii yoo ilaalle waan garaagaraa argina. Ija keenya garuu Iyyesuus qofarra yoo goone xiyyeeffannoon keenya isa duwwaa ta'a waan ta'eef gara sana deemnaa jechuudha. Kanaaf wanti tokkotti xiyyeeffannoo keenya isarra godhannee gaafa fiignu wantoota baay'ee irra darbinaa jechuudha. Phaawulos jireenya isaa keessatti imale hundumaa keessatti xiyyeeffannoon isaa wantoota karaatti isa mudatan baay'ee akka inni hin arginee fi wantoota baay'ee immoo tuffatee akka inni darbuuf sababa ta'eefira jechuudha. Tokkoffaa irratti qomoo isaa ulfina yihuudummaa isaatii Iyyesuusiif jedhee ulfina boru isa eeggatu, ulfina gonfoo isa eeggatuuf jedhee akka inni gatuuf sababa ta'eera. Filiphisiyoos 3:9-8 dubbiin Waaqayyoo yeroo inni dubbatu akkanadha. Maal jedhaa? Dhaladhee gaafa 8ffaatti dhagna qabadhe, sanyii Israa'el gosa Biniyaam keessaan dhaladhe. Abbaan koo fi haati koo Ibroota waan ta'aniif anis Ibricha makaa hin qabneedha. Karaa seera eeguudhaan yoo ta'e ani warra Fariisotaa keessaa tokko. Amma garuu Kiristoosiif jedhee hayyaachuuti isan ilaalee deemu, isanitti xiyyeeffadhe, isan jireenya koo kenneef, isan jireenya koo laadheefiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture, wanta na fayyadu ture akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Inda guduuf iqoxiraalloo ilaala. Lammaffaan kanaafuu tokkoffaa irratti maal isaa gateen isiniin jedhee ulfina qomoo, ulfina sanyii isaatii, ulfina yihuudummaa gate eenyuuf jedhee gonfoo isa eeggatuuf jedhee. Lammaffaa irratti lubbuu isaa akka inni tuffate sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Ergamootaa boqonnaa 20:24 yoo dubbifne Phaawulos biratti gatii kan qabu jireenya isaa yookaan jiraachuu isaa utuu hin ta'in, lubbuu isaa utuu hin ta'in, waamicha itti waamamee fi ergaa isa harka jiru iddoon ga'uu akka ta'e nutti dubbata. Maal jedha? Haa ta'u iyyuu malee hojiin wangeelaa ayyaana Waaqayyoof dhugaa ba'uu Gooftaa Yesuus biraa anatti kennameera. Ani immoo ergaa koo fi hojii koo kana raawwachuu duwwaa nan barbaada. Kana irraa kan hafe jireenya koo akka waan gatii anaaf qabuutti maal hin godhu hin lakkaa'u. Maalirraa kan hafe ayyaana Waaqayyootiin isa naa kenname, dubbii isaa, lallaba dubbii isaatii, wangeela lallabuurraa kan hafe jireenya koo akka maalitti akka waan gatii qabuutti hin lakkaa'u. Wangeela hin lallabu yooti anaaf wayyoo jechaa jira jechuudha. Jireenyi isaa kun immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin wal isa fakkeessa. Hojii wangeela Yohaannis 4:34 Gooftaan keenya Yesuus nyaanni koo jaalala sana ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudhaaf jedhee dubbata jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kana irraa kan ka'e immoo dhuma irratti wal'aansoo isa gaarii sana dhaabbadhee qabeera, dorgommii koos raawwadheera, amantii koos eegeera. Kanaa achi gonfoo qajeelummaa naaf kaa'amee jira. Goofticha abbaa firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti goofticha anaaf hin kenna. Ana duwwaadhaaf utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuu isaa jaallatan hundumaafis hin kennaa'edha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaa Xiimotewos 4:8 irraa. Kanaaf obboloota koo maal isiniin jechuun barbaada? Jireenya keessan keessatti kaayyoo dhalattaniif, kaayyoo waamamtaniif, waan uumamtaniif tokko galmaan ga'achuu duwwaatti xiyyeeffadhaa jechuudha. Sun hin jiru taanaan jireenya keessan gatiitti lakkaa'u. Kanaaf Phaawulos hojii ergamootaa keessatti maal jedhee dubbata? Ani isa gochuurraa kan hafe 20:24 irratti jireenya koo akka waan gatii qabuutti lakkaa'u. Kanaaf jireenya keessaniif kan gatii kennitaniif, jireenya keessaniif kan gatii laattaniif, jireenya keessaniif kan gatii itti laattan waamicha keessanitti cichitanii yoo jiraattaniif. Egaa akka gaggeessitoota Waaqayyootti, akka warra Waaqayyo har'a imaanaa hojii isaatii, imaanaa dubbii isaatii itti kennee tokkotti
Maaltu sin harka jira? Maal yaadaa jirtu? Maal yaaduuf jirtu? Maal hojjechaa jirtu? Xiyyeeffannoon keessan maaliin? Maal ilaaltanii fiigaa jirtu? Mana wayii ijaarrachuudha? Lafa wayii bitachuudha? Qarshii amma abbaan ta'e walitti qabate walitti qabachuudha? Gaa'ila dhaabbachuudha? Mucaa godhachuudha? Mucaa barsiifachuudha? Just bakka kanuma kana duwwaa ilaaltu taanaan as dhufuu sin hin barbaachisu. Waa garuu dhalootaaf ol kaa'e, waa ofii kootiifis ol kaa'ee darbuun barbaada. Jireenya koo akka waan gatii qabuutti lakkaawwachuun barbaada yoo jettan isin gaggeessitoota. Akka gaggeessitootaatti Waaqayyo saba kana natti kenna. Hojii kana natti kenna. Itti gaafatamummaa kana natti kenna. Gatii wajjin Waaqayyoon harkaa fuudha jettanii akkasinitti yaaddan hin barbaada. Asuma irrattan yaada koo gabaabsa. Gooftaan waan dubbatame kanaa olitti hubannaasaa hunduma keenyaaf haa kennu. Sagalee kanatti akkasii deebifamtan abdii guddaan qaba. Gara fuula duraatti bal'inaan maal akka goonu akkamitti akka hojjennu akkamitti akka deemnu walii wajjin hin mari'annu. Gooftaan koo hunduma keenyaaf ayyaanaa baay'isu asuma irratti galateeffadhee gooftaa xumura. Gooftaa keenya fayyisaa keenya abbaa keenya ija gaarummaa keef tola gaarummaa kee hunduma maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuusin galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee waan nu baay'ifteef gaarummaa waan nutti agarsiifteef tola arjummaa keetiitiin jireenya keenya waan hojjetteef ulfaadha. Sagalee keetiin gara keenya waan dhufteef imala kaayyoodhaan utubame fiigicha kaayyoodhaan utubame fiiguu akka dandeenyu dubbii kee waan nu keessa waan nu ergiteef sagalee kee waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Sagalee kee dhageenyi kanaan jiraachuu akka dandeenyu irriba ulfaataa irriba fokkisaa irriba kaayyoo keenya ajandaa keenya nu dagachiisu keessaa dammaqee akka kaanuuf maqaa Yesuusin ayyaana nuuf baay'isi. Kana waan gootuuf ulfaadha nu gaggeessinu wajjin hin ta'e mormitoota keenya qaanis maqaa kee maqaa Yesuus jettee ameen. Gooftaan ayyaana hunduma keessaniif haa baay'isu. Just guyyaa har'aa guyyaa jimaataatii guyyaa itti gaggeessitoonni walii wajjin kadhannu. Waan bal'inaan arrasinitti haasa'u mul'ata qabaachuu jechuun maal jechuudha? I'm going to discuss from the subject what is the meaning of having vision. Mul'ata qabaachuu jechuun ija borii qabaachuu jechuudha. Having vision is having eyes for tomorrow. Ija borii yenagee haayin. Eyes of tomorrow. Namoonni mul'ata qaban yeroo jedhu namoota fageessanii ilaaluu danda'an jechuudha. To mean men of vision is to mean men who can see for tomorrow. Dhaloonni fageessee ilaaluu danda'u dhaloota mul'ata qabudha. A generation that can see far away is a generation with vision. Nama simbira jiruun Tell to your neighbor. dhaloonni fageessee ilaaluu danda'u dhaloota mul'ata qabudha jedhaani. A generation that can see far away is Fageessanii ilaaluu danda'u. a generation of vision. Mee macaafa keessaa iddoo tokko isinii dubbisa. Let me give you a Bible verse Ibroota 11:25 from Hebrew chapter number 11 from 24 qabadhaa. 24 down 26. Musee yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamee waamamuu didee yeroo gabaabaadhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduu irra saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Lakkoofsa 26 inni jasaa gatii isa booddeerra waan kaateef. Ishee kana jedhame na duuka. Inni jasaa gatii isaa isa booddeerra waan kaateef. Sooroma biyya Gibxiirra sababa Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa caalaatti lakkaa'ate. Waan sinitti malagaa. Let me tell you something here. Museen ilma intala Fara'oon jedhamee jiraachuu mannaa. Moses chose not to be called the son of the daughter of Pharaoh. Manni Fara'oon isaaf ulfina guddaadha akka foonitti. For the house of Pharaoh was a palace. Akka aadaa saba keenyaatti guddifachuu isa jedhanidha. Guddifataa yookaan guddifachuu jedhan bakkee laga Abbayyaa bukkeedha dhalladduu keessaa fuutee guddifatte intalli Fara'oon. The daughter of Pharaoh adopted Moses at her house. Ilma intala Fara'oon jedhamee jiraachuun yeroo sanaaf jireenya biyya lafaaf mijataadha. And it was very comfortable life at that time to be in the palace. Yeroo sanyiin isaa garba ta'ee jiraatu inni garuu ilma intala Fara'oon jedhamee jiraataa ture mana Fara'oonitti. At that time, Israelites were called slavery. He used to be called the son of Pharaoh. Akka foonitti mijataadha wantichi bareedaadha. Museen garuu nama garaan turre nama mul'ataa ture. But Moses was not a man of belly, but he was a man of vision. Kanaaf har'a ilma intala Fara'oon jedhamee jiraachuu mannaa sababa Kiristoosiif arrabsamuun ulfina caalutti waan lakkaateef kabaja irraa salphinatti lakkaa'e salphina irraa immoo ulfinatti lakkaa'e
Gat ija isaa gatii isaa isa boriirra waan kaateef. Because he have seen the coming glory, he chose the reproach with the children of God than the glory at the house of the king. Ulfina caala salphina fo'ate. He chose the embarrassment. Badhaadhummaa caalaa rakkina filate. He chose the poverty, richness. Maaliif mul'ata qaba? Because of his vision. Nama mul'ataati. Because he was a man of vision. Gatii isaa borii fageessee ilaale. The Bible says he estimated his reward. Kosii keessaa, naannoo keessaa, magaalarra darbame, naannoorra darbame ija borii qabaachuu. Having the eyes for tomorrow, despite Fageessanii ilaaluu danda'u. the ability to see things. Maqaa gooftaa Yesuusiin irraan booda fageessii ilaali. May you see far away. Nama mul'ataa maaliin beektu? How do you identify man of vision? Isarraa duwwaan jedhu. He will never talk from today Isarraa only. argatu ulfina nyaata uffata waan irra mijatu irraa hin ilaalu. He is beyond temporary circumstance. Gatii borii ulfina borii yookaan wanta ganama yaade sana ilaala fageesse. For he will consider the coming glory and the reward. Dhaloonni fageesse ilaalu karaa dheeraa qaba. And a generation that can see far away has a long journey. Dhiiga walichaan siifan karaa dharraa kaasee fageessitee ilaaluu danda'i. Fageessitee ilaaluu danda'i. May you receive the ability to see far away, to think far away. Akka dhaloonni fageesseen ilaalle maaltu godha yoo jettanii? What is the hindrance against looking too far away? Waan har'aati. Only temporal things. Waan har'aa argamu ulfinarraa gammachuu yeroo muraasaa mijachuu jireenyaa yeroo muraasaa waan hammaa inni kun akka namni fageesseen ilaalle nama godha. The temporary comfortability, the temporary joy are an obstacles to see from far away. Museen garuu gatii isaa isa boriirra ija waan kaateef fageessee ilaaleedha. But Moses looked far away because he considered the reward ahead of him. Filiphisius 3:19. In Philippians 3:19, Dhumni isaanii badiisa, garaan isaanii waaqayyo isaaniiti, salphinni isaanii ulfinatti lakkaatu. Yaada Barbada si dhaga'u siif abboomamu ni barbada abboomamu si jiraachuu ni barbada yaada kee tajaajilu si dhaga'u ni barbada si dhaga'u ni barbada si dhaga'u siif abboomamu ni barbada abboomamu si jiraachuu ni barbada yaada kee tajaajilu anarratti ta'u fedhi kee na argatu afurri kee guutummaa guutuutti na dhuunfatu humni kee.